ganni yoo ta'u nagaan isiniif haa ta'u akkam jirtan nagaa keessanii anis nagaa kooti galata waaqayyo isinis baga nagaa taatan jecha warroonni ganni yuutuubiidhaan maatiin ta'anii maatii ta'anii saskiraayib godhaa na jajjabeessaa isiniin jedha annaarraa kan qabadeen dhufe jechuudha maalimmoo makiina sagalee na jeeqeera innaacha waan irratti dubbachuu barbaade ni beektu jedheen yaada ishii tana intala kana jechuudha fiqirtuubii jechuudha yaa ani immoo viidiyoo nama yuutuubii keessatti galchuu hin danda'u jechuudha yaa silkiin kiyya waan maalita yuutuubiin kiyya waan sirbeeti jiru jechuudha gaafa sirbeeti keessa naa ba'e yaa waan tokko irratti hin jedha garuu amma waanuma bakka akkasumatti jechuudha anna fiqirtuubii kana baay'een beektan jedhee yaada jechuudha viidiyoo isheettis takkaatalu battan yuutuubii kanatti hin argitu fuufuun immoo jechuudha jaalalleen ishee hundammoo abbaa manaa haa jennu fuufuu jedhama jechuudha inni musliimaa isheen kiristaana jechuudha anna anjiin baay'ee maanota inni baay'ee maanota isin Itoophiyaawii kan jedhu jechuudha sirba eenyu Teedii Afroo kan sirbe tokko jira jechuudha amma jara kana jechuudha jaalalleedha baay'ee yuutuubii isaanii argitanii viidiyoo isaanii takkaattaltanii jiraattanii baay'ee asirratti kan intanii argatanidha jechuudha chaanaaleen isaanii baay'ee guddaadha afaan amaariffaatiin tajaajilu intini jedhu jechuudha anis baay'ee hordofaa annaa san ta'ee garuu osoo miidiyaa kana irratti dhufi fiqiriin tuni duraanii jaalallee abarrishiin turte abarrishiin immoo yaa sababa sana addaan baanu hin beeku ruutaa fuudhe jechuudha innaa achumaanii fuufuun kun immoo jechuudha akka jajjabeessuutti otuma jedhu booda jaalalaan wal jaalatan jechuudha kanuma keessa osoo miidiyaa kana irratti hin dhufin otuma achumatti intini jedhanii jiranii daa'ima walirraa argatan jechuudha garuu isheen kiristaana inni musliima jechuudha isheenis kiristaanan jiraatti innis musliima isaatiin jiraata yeroo ramadaanaatti illee baga waliin singee jedhu gisee ayyaana keenyatti illee akkasumatti walii kabaju jechuudha amma daa'ima isaanii godhatanii daa'imni waggaa tokkoo fi ji'a afur jechuudha daa'imni isaanii garuu miidiyaa irratti hagammaa kana hin baasne dhoksanii haadha biratti godhatan jechuudha haadha isaa bira natti fakkaata jechuudha yaa laayifii baay'ee jechuun makaraa keessa baay'ee keessa akka dabarteedha jechuudha isaan inni soo dubbatu makaraa baay'ee keessa akka darbanii har'a sooramanii Addis Ababatti manni akka bareedu jechuudha dhugaa waaqa dubbachuudhaaf waan baay'ee dabarsan jechuudha laayifii baay'ee dabarsanii gidiraa baay'ee keessa darban jechuudha wajjiniini kan waan daa'imni hin jirti yaa gaafaati immoo soo gaa'elan qabatiin gaafa daa'ima deechee hin beekne warra shamarranii jechuudha caanaan karamaatiinis akka nurratti baay'atu jechuudha hundi keenya ni beekna jedhee yaada innaa sanumaan hunduma ta'u Addis Ababatti galanii makiina bitatanii oduma kanaan jedhanii jiranii amma yaa wal bu'iisni jira miti yeroo tokko jechuudha asirratti maal jechuu barbaade hin beektu osoo jechuudha kiristaanas yoo taane anumaan akka keenya otoo jaalanne isuma dhugaan siniin jedha jechuudha min jechuun fakkeenyaaf ammaa Oromoo yoo ta'e bakka amantiin anaaf dhuunfaa kooti akkan kooti jechuudha malee intini miti jechuudha garuu Oromummaan immoo kan walii galaatti jechuudha saamni jechuudha amma anchiin baay'ee maanotiin hin baay'ee maanotiin sinnoon Itoophiyaawii kan jedhu kun ani kana kootitti jechuudha na biratti fudhataman qabu maaliif jennaan namni osoo bakka atis fakkeenyaaf innis musliima akka amantii isaatti nama akka isaatti isheenis kiristaana akka isheetti maaliif jennaan namni kuni machiin wajjin waan baay'ee wajjin dabarsa kaayirsan yaa baalatidaariin ni beektu warri gaa'ela qabattan maal akka wajjin dabarsanii kanumaan immoo nama si fakkaanne nama waliin fakkaanne wajjin gaafa ati gaa'ela godhattu xiqqoo ishee nama dabbara dhugaa waaqa jechuudha jaalalaaf miti yookaan immoo itti citanii tokko fakkaachuu fakkeenyaaf yookaan musliim ta'anii ta'uu yookaan immoo kiristaana ta'anii malee yookaan inni kanaan isheen akkasiin ta'uun nama dabbara jechuudha. Nadamoo takkanaa kun illee cubbuudha jechuudha. Maaliif jennaan
daa'imni isaan gidduutti argamtu sun maal mee karatti amma beeytee hamma xiqqoo ishee guddattee waan jettutti karatti haftullee hin wallaalti jechuudha dhugaa rabbii jechuudha. Mee amma abbaatu fudhatee deema immoo maskiida haadhatu fudhatee deema beeta kiristaanaa jechuudha. Namoonni akkanaa kun baay'ee nama dabbara jechuudha. Dhugaa rabbii jechuudha. Shamarranii jechuudha. Isuma dhugaan isin jedha minim biyyoonum jechuudha. Amantii keessan keessa ta'isanii yooma dhiirillee dhabame dhugaa waaqayyo bakka waaqayyo keessaniif qulqullaa jiraadha malee jechuudha. Nama isin hin fakkaanne, nama amantii keessanii hin fakkaanne. Dhuguma waaqayyo hin jaalatu. Amantii keessa ta'ee jechuudha. Beentas haa ta'u, musliimas haa ta'u, kiristaanas haa ta'u, minimmaa haa ta'u jechuudha. Amantii keessa taa'ee hiyyeessatti jechuudha. Dhugaa waaqayyo wajjin hojjettee jijjiiramu si jechuudha. Nama amantii keessa taa'ee nama isin fakkaanne wajjin gaa'ela kee godhattee yookiin immoo jaalala wajjin jammartee baay'ee rakkisaadha jechuudha. Maaliif amma jarri ijoolleen tun jechuudha. Daa'ima godhatanii jira. Daa'imni isaan godhatan immoo jechuun ba'umata osoo wajjin jiraatanidha. Amma immoo inni daa'ima san jalaa dhoskee jira. Daa'ima jalaa dhoskee jira. Yuutuubii dura akkashee yuutuubii isheetu banate waan ta'eef yuutuubii ishee saniin jalaa hatee jira. Hundumaayyuu karaa silkii isaatti joorfatee jira jechuudha jala. Argitaniirre amma osoo namni kun ilaali. Osoo namni kun amantiin isaanii tokko ta'ee fakkeenyaaf osoo inni isheenis musliima taate innis musliima ta'e sheekni jira bakka akka amantii antini saniitti araarsanii nama walitti deebisuudha. Akka kiristaanatti ta'e abbootiidhaan gorfamanii yoo akka warra beentatti ta'e bakka gorfamanii namni sun gorfamee deebi'a jechuudha. Garuu amma isheenis daa'ima koo jirti innis daa'ima koo jira inni deebise immoo jechuudha dhugaa waaqa dubbachuudhaaf ta'e taanaan minim bakka yoo madhabamillee haadhamu malee jechuudha. Amantii keessan dhiistanii nama isin hin fakkaanne wajjin jaalala bakka akka obboleewwumaa jiraamtire nama jaaladhu. Namni kamiyyuu kan jaalatamu garuu bakka nama isin fakkaanne wajjin jaalala eegalu maal jechuu arbasuma dhugaa waaqadhu. Inni warra shamarranii jechuudha. Asuma miidiyaa kanarrallee teessanii nama isin hin fakkaanne. Nama keessa amantii keessanii waliin fakkaanne yoo itti beenta taate inni beenta kan hin taane yoo akkas hin taane maal rakkoo qaba yookaan boodatti inni hin qayyarata yookaan anatu isaa qayyarata akkas jettee amantii kee namatti illee gufuu hin ta'in deebitee immoo dhala sirraa dhalatu sanitti illee gufuu taata maaliif jennaan yoo ati gaarii taate dhaabbata qabaatte bakki tokko yoo ati dhaabbata qabaatte kan sirraa argamu sunis wantumatti guutu san sirraa baratte jechuudha. An fakkeenyaaf haatiif abbaan yoo isaanii abbaatiif abbaan isaanii musliima yoo ta'an kiristaana yoo ta'an daa'imni isaan irraa dhalatte sun immoo fuudhanii deemanii mana maskiidaa yookiin bita kiristaanii yoo immoo akkasuma warri beentatellee fuudhanii yoo deeman tsalootii isaan tsallaasan akkasitti irraa barattee guddatte jechuudha daa'imni sun. Garuu haati bita kiristaanii abbaan kara beente akkasuma immoo masgiida daa'imni kun maal baratti jechuudha. Maal irraa baratti maal guddatti bor amantii isheetiif akkamitti jechuudha. Anna miidiyaa kanarratti jechuudha dhugaa waaqa waan qabeera immoo dhiifama konaati. Miidiyaa kanarratti kan si fakkaanne wajjiniin musliima wajjiniin kan haasoftu beenta wajjiniin kan haasoftu garuu amantiin keessaa waliin fakkaatu. Jidduu lamaanitti nama jidduu lama rafeera asan taate jechuudha. Kana nama bichaa bakka wanda montu nama ta'e bichaa hin jaalatin jechuudha. Wanti ukkoo wanni biyya lafaa hundi isaatu yoo ni darba. Kiristoosiin jechuudha. Ati amantii keetiin obsitee teechi taanaan bakka waaqayyoon kee kadhatte taanaan harki waaqayyoo koo bal'aadhaaf inni waan hundumaa qaba jechuudha. Anama wanta kanarraa waan baay'een baradhee dhugaa rabbiin ijoollee kanneen irraa jechuudha. Miidiyaa kanarratti akkatti isaan caffaran bakka hin beeku ani kalanchaan noorum inni bakka akkasii waliin jechaa turan jechuudha. Garuu har'a kinoo kalaan namni namatti raawwatama jechuudha. Maaliif inni amma daa'ima godhatee jira. Daa'imni inni guddatte akka marattu jechuudha. Igin ishiin immoo laal tokko nama ishee hin fakkaanne wajjiniin maal jechaa baate daa'ima godhattee fi deebistee immoo bakka akka yuutuubii hoggamee karatti lafaa oolte jalaa fudhatee gaafa nama tokko wajjiniin gaafa jiraannu gaafa dhiira tokko wajjiniin jaalala eegalu waanuma namni sun nutti qayyaramu fakkaatu bakka wanni bakka lubbuu koosii du'e akkas ta'ee si malee jiraachuu hin danda'u hin nyaadhu hin dhugu odoo rafii nan bule gaafa jedhu
waanuma illee dhugaa malee waanuma inni bakka ijuma qabu nutti fakkaata garuu miti jechuudha maal osoo nan beekin jiraachaa ture miti isuma dhugaadha waaqa amma inni akkasitti ishii faarsaa ture suni inni akkasitti bakka miidiyaa kanarratti jechuudha akkasitti olfee ishee ashkaraa ture jechuudha dhugaa waaqee dubbachuudhaaf jechuudha miidiyaa eenyurratti jechuudha eenyurratti dhiyaatanii turan jechuudha jaalala akka isaan walii ibsaniif jechuudha. Inna jechi ishiin gaafatan jettee abbaatee balaa jette bakka wanta ishiin isaanii jenneen hin jirre jechuudha. Inna garuu kun warra akkana gaala. Inna gaafa nama jaalannu namni kun boruu naganaa baay'isni namarratti osoo of gatuu baannee bakka jiraamtu lekkumatti nama tokko jaalanne lekkumatti borummoo namni kun natti jijjiiramaa akkam ta'a jenneet illee osoo yaadne bareeda jechuudha. Fuunee waan hunda gaafa irratti of ganne sanuummoo namni irratti of gatanii jira jechuudha. Dhugaa waaqa dubbachuudhaaf an fakkeenya gaafa abbaa mana taate jireenya wajjin gaafa eegalte okay yaa abbaa manaa keeti waan ta'eef abbaa manaa kee immoo kafana keeti jechuudha. Inni ishee rakkoon qabu garuu hojuma jaalallee baay'eedha wajjin taatanii akkasumatti miidiyaa bichaadha wajjin beekamtaniidhaaf wajjin hojjettaniidhaaf immoo yoo baay'istanii sirriitti of gattan waan hunda keessan gaafa itti of agarsiistan rakkisaadha jechuudha. Booda ofuma keessanii miidhamaan bakka numa jechuudha. Yeroo baay'ee miidiyaa kanarratti kan warra shamarranii jechuudha. Dhugaa rabbi ammaan maal jechuu barbaadatan jechuudha. Jaalallee qalleessin gorsuu keessoo hin taane akka irraa baradhetti akka kooditti jechuudha. Gaafa nama jaalattanii nama si fakkaatu jaaladha nama amantii keessatti si fakkaatu jaaladha malee bakka namatti dhufeedhaaf gaafa sin rakkattasan aizoo siniin jedheedhaaf haa namni kun yeroo rakkinaa keessatti na gargaara jettanii jaalalan dabarsitanii itti of hin kennina jechuudha. Maaliif jenna inni min beekne min dheera jechuudha. Ati garuu nuti immoo bakka cabnee gaafa cabne san bakkee kufnee ka'uun baay'ee ulfaata jechuudha. Dhugaa waaqa dubbachuudhaaf na baay'ee ulfaata amma akka intanii yuutuubii ishee irratti argite jechuudha. Azanii uffattee baay'ee gadditee dura kan Addis Ababa jechuudha amma gaxariitti deebitee jechuudha. Baay'ee daa'ima koo akkanaaf kennu sagalee naa ta'a jechaa jirti jechuudha. Anna maal jechuun barbaade bilis dhugaa waaqa jechuudha. Waan isin fakkaan amantii keessa yoo inni musliiman ta'atis musliiman ta'a yoo bakka nama isin fakkaan amantii keessatti tokko hin taane ta'e dhiirumatti naasa'e. Isuma dhugaa waaqee waan majaalala wajjin naasa'e akka obboleessa jajjabeessi obboleessa koo jabaadha obboleetti koo jabaadha wal gargaaruun jira miti waan akkasii sanii alatti waa'ee jaalalaa nama si fakkaanne wajjin hin haasa'ina jechuudha. Yaadni kiyyarra kan fakkaata yoo balleecha immoo na of bulchaa'e ganni bakka kanatti balleessitee jirtanaan jiraan dhugaa rabbiin baay'ee timirteen irraa fudhadhe jechuudha. Ani sorma yaadessin beeku waan akkanaa kana jechuudha maaliif yeroo inni dhugaa waaqessin jira duruma gaafa hin cuulle kana argu jaalalli kun bicha dhiisuma akka zallaqu waa inni na agarsiisu hin jedhe maaliif jennaan kun amma jidduu lamaanidha laata. Amantii isaaniitiin lamaan isaanii wal fakkaatanii dhaabbatanii jireenya ofii isaaniitiif hin kadhatan waan ta'eef bakka yeroo kana seexan illee jidduu isaanii seenee walitti naqe. Jaalallumti isaanii kunis akka dhaqu bichaan jedhe gisuma san jechuudha. Kinoo akkana maaliif jennaan dhaabbanni hin jiru amantii keetiin dhaabbattee waaqayyoo keetiin hin kadhattu waan ta'eef. Innaa akkasii yoo balleecha dhiifama naa godha akka innaatti. Dhugaa innaa kanaaf amantii warra isin fakkaan hin jaallateen dhugaa rabbii hiyyeessallee yoo ta'u amantii keessan keessa kan jiraatu jaaladha maaliif wajjin hojjettanii argattan jechuudha. Gaafa isin ganillee dhalli isinirraa dhalattu sunillee yookaan abbaan isaa musliima yookaan haati isaa kiristaana abbaan isaa beenxila haati isaa akkas kan jedhamu sun taane bakka dhalli isinirraa dhalattu sun abbaan isaas musliima haati isaas musliima abbaan bakka tokko yaamamuu qabu jechuudha. Maaliif jennaan booda daa'imni sunis gaafa guddatte waan baay'eetu ittiin dhaga'amuu danda'a waan ta'eef viidiyoon kiyyarra kana fakkaata. Ifoo manaa godhaa yoon balleeche. Anna akkasama viidiyoon biraatti waan itti deemuuti. Bye bye.